Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Nageenyi koo qonna irraa madda hunda keessan bakka jirtanii isin haa dhaqqabu. Akkam jirtanii naga keessanii anis jira homaa jedhu galata Rabbi. Jiraa isinin jedha. Inna walirraa babbannee jirra homaa jennu walitti illee deddeebinee jirra. Akkasiin gaafii nama sadii akkanaaf onnigaa. Gaafii nama tokkochaatu gaafii addatti viidiyoo barbaachisu. Kanaafuu gaafii kana gaafii na gaafatame kana deebisuudhaaf anis yeroo kiyyarraa deebii nama kanaa deebisuudhaaf qophaa'ee jira. Warroonni haarawaa gara maatii kiyyaa dhuftanii baga nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftan jedhee sifadhee jira. Anis dodolaa shoo isa jedhamu sanii weelkaam isiniin jedhaa jira. Warroonni karana wajjin jirtanii laayif sheer gochuudhaan wal cina haa dhaabbannu wal jajjabeessinu isiniin jedhaa. Akkana isiniin jedhaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun affeerraa kootii ani obboleessa keessanii dodolaa shoo isa jedhamu sanii. Akkasii gama gaafiitti deebi'a. Gaafiin nama tokko hanga meeqaatti toora gaafii 10ti. Gaafiin kun gaafii saaroonii. Gaafii kabbaaddi qofa na gaafatte. Ishee laayigataatiin wajjin turaa isiniin jedhaa. Gaafiin isii tokkoffaan dodolaa gaafii koo akka armaan gadii kanatti deebisii. Dodolaa guyyaa dhalatti boossee beektaa. Ati beessaa osiin jedhe gaafii ni ta'a. Haa ta'u garuu namni gaafa dhalate imimmaan hin buusu malee ni booya. Akkasin naa wadhu saaruun ishee gaafiin lammaffaa addunyaa kanarraa eenyu hunda caalaa jaalattaa? Wanti addunyaa kanarraa jaaladhu ilmoo tiyya caalchisee haadha manaa kiyya caalchisee wanti harmee qoonaa qabu hin jiru. Wama kamittuu si madaaluu hin danda'u. Haadha jechuun haati namaa miti. Haati takkattiidha. Haati haadha maraattee haadha duutee manna haadha maraattee wayyaaname. Haati maraattee ijaan ni argita. Haati duute siin deebitu. Haati kamuu haati abbaan kee haadha kudhan waa fuudhu garuu wanti haadha keessi danda'u si gahu hin jiru. Wanti haadha keessi baatu hin jiru. Kanaafuu addunyaa kanarraa namni hin jaaladhu harmee kooti. Ishee gaafii sadaffaa ishee miiltoo keetiin wal dhabdee imimmaan buusee gaddaan garaan kee miidhamee beekaa? Miiltoo jechuun hiriyaadha natti fakkaate ni beeka. Jiyyoota akka nama akkaan jaaladhu nama xiqqeenna umrii kiyyarraa nama jaalala olii dabarsine nama akkaan jaaladhu tokko nama waadaallee olii qabnu. Inna kanaafuu bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarse. Rakkoo hedduu waa meeqa keessa waliin dabarse. Carraan jireenyaa biyyaa biraa na baase garuu waadama sana osoo qabu oggoo biyya namaa kana dhufeetiin akkana baatii lama kana gahe heerumtee isii dhagaye wallaahi hedduu takka haamileen na cabe. Bakka maalii akka ta'e ilma namaa kana amanuun natti ulfaate. Tuun qooda rabbiitii akkasitti baay'ee caboo jira. Baay'ee guyyaa sadii bakka na hedduu takka of jikkee jira. Nyaadhu hin dhuguu masrii bira dalaga masrii sanii hedduu takka ultumaa ture. Waan akkanaatii isin jedha. Ishee gaafii afuraffaa umurii kee kanatti bu'aa buusee qabdaa boruuf hoo maal gochuuf deemta? Alhamdulillah inni qaba bu'aa buuse. Bu'aa buusee jira. Jiraachuun bu'aadha. Haa ta'u jireenya kanarra jijjiiramu hedduu fidee jira jedhee abdii ni qaba. Fuulduratti illee akka jijjiiramu abdii ni qaba garuu ammatti bu'aan buuse waa tokko lamaa miti. Akkasin jedha. Gaafii shanaffaan jiru ja'affaadha. Artistoota Oromoo keessaa eenyuun fuudhi osoo isin jedhanii fuutaa warra shamarranii kana dirqama. Isiin heerumti garuu ta'an jaalladhe kan jirti. Dhugaa Rabbii dirqama wayyannu. Maal jechuudha jedhe saamnigi. Namni ani yeroo baay'ee
natti tolu bifatti malee Ano sijira yaadaan cinqamtee ni raarine. Ano sijira yaadaan dhibbaa. yeneddiin haa ta'u garuu isiin ijoollee qabdi natti illee heerumtu isima jedhe dhiisa akkasii. Eeshigaa fi torbaffaa yuutuubii kanarraa nama osoo fuutee keessi kee itti gammadu hawwitee qabda dirqama deebistaa. Ani isin hundaatiin hawwu. Naatii Saaruu dhugaa rabbiititti dubbiin ta'e akka siyaasaa Itoophiyaa san namatti ulfaatti. Narra gaggeettee jirta. Amma kana hoo jedhe tan jaaladhu sun bilook na gooti. Tuun illee ta'ana jettu sun illee ammoo hidhattee bilook na gooti. Maal haa ta'u meenu? Tuun illee ana jetti, tuun illee ana jetti, eenyu jedha. Hin beekti siinuu. Nama dhugaan hin jaaladhu ammoo hin beeka keessi kiyya ni beekaa achumaan naa gammadi. Akkasiin jedha. Sima mataa keetti saarii ishee hedduuta kanatti tollate jaaladha. Galatoomtaan illee hin jaaladha. Akkas. Gaafii 8ffaa. Sababbii ati maqaa dodolaa jedhu fayyadamtee maalidha? Mee maqaa kee sirrii kan maatiin waan ta'eef. Akkas galatooma namni hedduu waan akkanaa kana beekuu barbaaduuf fedha qaban akka hubannootitti. Sababni maqaa dodolaa fayyadameef maqaan kiyya dodolaa osoo hin taane bakkeen itti dhaladhee guddadhe magaalaa kiyya dodola malee maqaan kiyya Abdurrahmaan Buddaa Waariyoo jedhani. Akkas yookaan abdii jedhan gabaabsanii waaman kanaaf malee ani maqaan itti fayyadamu dodolaa magaalaa kiyya malee waan yookaan maqaa kiyya magaalaa kiyya dodolaa jechuun magaalaa kiyya malee waan dodolaan maqaa kiyyaan wal qabatu miti. Akkasiin jedha. Gaafii 9ffaa. Umrii meeqatti jaalalli si qabee yookiin eegalte? Sababni ati eegalteef maali? Moo nama si gorsee eegalte? Guutuutti deebisii. Jaalala. Ana umrii kiyya meeqa akka ta'e hin beeku. Ni yaadadha yeroo mucayyoo takka hariiroo barataa kutaa 3ti. Kalaas achumarraanii ani guddinuma kiyyaan ijoollee shamarranii keessa guddadhee bakka maasii jedhare yoo jaalala kana waan jedhamu kanaaf yeroo kana eegale jedhee beekuu hin danda'u. Keessuma of argee osin jedhe deebii jedhee abdadha. Eeshi akkasii gaafiin Saaroonii asirratti dhumate. Gaafiin itti aanu gaafii Ayyeetu Shooti. Eeshi gaafiin tokkoffaa atii fi haati manaa kee yeroo gabaabaa san keessatti wal jaalattanii yeroo san wal fuutan icciitii isin maali? Gaa'illi akka isin milkaa'u dafaa wal baruu kanaa ati maal miidhaa isaa moo faayidaan isaatti baay'ataa waan deebiftuuf galatoomii. Atii fi jaartiin kee daddaftanii wal fuutanii dhugaadha. Anaaf isin daddabnee wal fuune. Nuuf icciitiin jireenya keenyaa anis yookaan nama biraa wajjin haasaa ni qaba ture yeroo sadiitti. Haasaa san dhugaa rabbii nama hedduu takka jaaladhu nama amanuullee abboo achi baratti natti ulfaate hedduu takka namatti dhiyeenyaan jaaladhu. Bu'aa bayii hedduu nama wajjin dabarsee nama yeroo dheeraa wajjin haasaa qabu. Abdadhee ture gaafa san namni suni akkanumaan bakka yoo rabbiillee walii siin qoodini namni tokko wal jaalachee walii fuudhu. Gaafa sawwanni sun hin ta'e wal argachuu hin dandeenye boodaan kalaas nama kanarraa abdiin kutate. Tasa ta'ee isii tana wal baree booda bakka icciitii jireenya kiyya kanatti waan mudannoo nama sun na godhee waan hundaa kana jedhee yennaa baasee himutti isiin nama goraa'u. Asumaanuu haadha manaa hedduu takka galateeffadhaa umriin haadhaa
akka umuriidhaan dheerattuu fi afaan tokko Rabbi akka wajjin nu godhu isinis du'aayii shaakataati. Kanaafuu isinillee bakka sannaatii qoftee tiigisan jala na dabarsitee icciitiin kiyyaa fi ka'isii kanaa ni milkoomne malee hedduu takka jaalalli kennas ni dagaagee. Bakka waan sanillee irra aannee jirra. Gochaanis jechaanis irra deebine argine. Bakka nama sani gaabbisiifnee jirra. Waan yaadee ol naa ta'ee jira. Icciitiin kun hedduu takka naa milkaa'ee jira. Hedduu takkatti gammadaa akkasiin jedha. Kanuma yeetu gaafiin kee atis gaafii gabaabaa na gaafattee galatoomuu. Gaafii itti aanu gaafii gizu. Dodora welcome biro. Gaafiin ani qabu shamarran tokko otoo ati haadha manaa qabdu jaalala keetiin qabamtee yoo miidhamte hin fuutamoo akkam gootaa? Jaartii wajjin haa mari'attu. Qeesii baay'ee na rakkisu. Dhugaa Rabbi gaafiin ni ulfaata. Nama tokko yoo keessi kee hin jaalatini yoo miirri jaalala isii hoo hin qabaatini jaalalli lamaan yoo jaarsaa fi jaartii yoo ta'e jaalalli lamaan yoo wal hin gitini wal jaalachuun faayidaa lamaa hin qabu sii galee. Kanaafuu wanti barbaachisu jaalalli jaalalaan qarshiin bitamuu hin danda'u. Kanaafuu yoo keessi kee hin fayyadini hin eeyyaminii fi anuu si jaaladhee fi onneen kee yoo isii hin eeyyaminii isiifuu jaalalan ta'uu. Kanaafuu ani dhiisuma marata waan beekte haa taatu. Garuu yeroo sanii afaan ishee jechuu hin danda'a. Isiifis garuu jaalala hin ta'u. Jaalala yeroo sanii afaan jechuu hin danda'a. Maaliif sababa nama san du'arraa oolchuudhaaf. Kanaafuu walumaa galatti gaafii keetii fi yeroo sanii jechuu hin danda'a. Garuu keessi kee hin eeyyamu jechuu barbaadeeti. Gaafiin lammaffaa. Hojii YouTube'ii kee irratti yeroo jalqabaaf namni ati irraa baratte eenyu? Asumaan galatoom jedhanii riqicha jaalalaa nama badhoo fi dhibboo keessatti illee wajjin dabarsinee hadhaa biyya namaa fi mi'aallee waa hedduu wajjin dabarsinee namni gara YouTube'ii kanaallee na fide isa galatoom isin jedha biiroo hedduu takka galatoom jiraadhu. Akkasiin jedha gaafii itti aanu gaafii ani ambooti. Dodolaa bakka nagaa dhuftee dodolaa gaafii koo inni tokkoffaan gaazexeessitoota Oromoo keessaa eenyuun ajaa'ibsiifattaa yeroo hundaa dhaggeeffachuu jaalattaa? Dhugaa Rabbii yoo isin jedhe gaazexeessitoota kamuu nama akka Guyyoo Waariyoo jaaladhu hin qabu. Yeroo qophii isaa hojii fedhallee irra jiraanna erfoona godhadhee ni dhaggeeffadha. Nama jaaladhu sirriitti sadarkaa kamiyyuu kaa'i jettee isaaf namni sadarkaa kamuu naa qabu hin jiru. Maaliif konfiidensi isaa turatti tola. Ifaan ifatti nama dubbatu kamuu ni jaaladha jechuu barbaadeeti. Ishee gaafiin lammaffaa karoorri kee gara fuulduraa maali? YouTube'ii kun birrii guddaa siif kanfalee maal hojjechuu karoorsitee? Kafaliif jedhiin ani waan hojjedhu sitti himamu. YouTube'ii makanaan dodolaa birrii seeraan kafaliif jedhiin achi boodaan waan hojjedhu hin beeka. Akkasiin jedhaanii fuuldura kiyyatti yoo Rabbi fedhee uuma babbareedaa uuma hawaasa kiyya fayyaduu fi ani irra caala ufii oolurra nama ooluuf na hawwisiisa. Maaliif nama ufii oolurra uf jaanirra uumatii keessaa waan ufii ta'urra waan namaa ta'e na gammachiisa. Kanaafuu dadda hawaasa kiyya gara danda'een bira dhaabachuu waan hawwii qabuuf kanaafuu kana isin jedha uummata kiyya qarqara. Ishii gaafii lammaffaa dodolaa ibsimee ati warra keef nama meeqaffaadhaa? Ani maatii kiyya haadha tiyyaa nama hangafaati. Abbaan kee dubartii nama qaba. Haati tiyyaa xiqqooti. Siin galee. Kanaaf amma haadha tiyyaa kooti nama hangafaati siin jechuu barbaadeeti. Asumaan baradhaa. Ishee gaafii sadaffaa jaalalli yookaan meeqatti si qabee jaalala dubbiraa qoomomsitee beektaa? No. Jaalalaan nama gowwoomsee hin beeku. Jaalalli na qabee jira. Garuu jaalala bara kanaati miti. Sabaatti yeroo harkaan lafa qabatanii sanii. Akkas isiniin jedha. Gaafii namaa ganaattu na gaafate gaafii kana hunda deebisee jira. Gaafii kana keessa yoo dogongorri jiraate dhiifama isiniin jedha. Yaadaa fi qeeqa yookaan akkasuma gorsa qabaattanii gara sanduuqa koomentiitiin naakaa hunda gatinaa. Yaada qeeqas yoo qabaattanii barreessaati.
Viidiyoo kana garuu osoo ilaalin dura laayik gataatii akka nama hedduu bira gahu isiniin jedhaa wal jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'u. Qeeqas namni qabaattu yoo jiraate gara hedduun nu dubbisuu dandeessa. Egaan isiniin jedhaa guddaa galatoomaa viidiyoon kun laayik haa ta'u. Akkana isiniin jedhaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nageenyi koo ka'uun irraa madda hunda keessan bakka jirtanitti isin haa ga'u.